Yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu jecha har'amee waa'ee sirba ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhufneerra waa'ee warra Boolee sirba Soonaa Taakkala waa hedduu jedhamaa jira namni hedduun akka malee dinqisiifataa jira kun immoo abaaraa jira namoonni Oromoo jaalatan gariin immoo irratti qindaa'ee akka YouTube irraa bu'u taafii godhaa jiranii mee waa'ee sirba kana waan jechuu barbaade fi waan dabarsuu barbaade tokko tokko qabadhee isiniif dhufeera ispeeshaalii immoo namoota keenyaaf jarri warroonni Oromoo jibban yookaan aartii Oromootii fi guddina Oromoo jibban sirba kana jibbanillee isaan irratti ilaalamu garuu Oromoo ta'anii sabuma kana keessa namoonni garigariin waa'ee sirba kana hammeenya sirba kana yoo haasan waan dhaga'ee fi kanaaf mee waan tokko tokko wantoota isin hin beekne riikardiiwwan sirbi kun akka addunyaatti argatee fi akka addunyaatti cabse qabadhee isiniif dhufee jira hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Jalqaba irratti sirba kana jaalachuus dandeettaa jibbuus dandeettaa sun mirga keetii maaliif namni tokko wanta barbaade jaalataa wanta barbaade immoo kan jibbu jira maaliif sirbaa miti namni gariin namaayyuu nama gariin jaalataa nama gariin jibbita kanaaf sun mirga uumamaa keetiiti kan barbaade wanta barbaade jibbuu dandeessaa jaalachuu dandeetta garuu gara sirbaa yoo deebinu sirbi tokko walaloo yeedaloo ergaa sagalee fi qindoomina muuziqaa suur-sagalee halluu fi editingiin waan jedhamu qaba kana keessaa sababa isaa tokkoon yookaan editingiin isaa dogongora ta'e yookaan immoo qindoominni isaa badee suur-sagaleen isaa halluun isaa kanaan jibbuu dandeessa kana keessaa sirbi tokko sababa tokkoon yookaan immoo sababa kana hunda osoo hin guutin namatti toluu dhiisuu danda'a ani gama kiyyaan garuu wantoota sirba kana keessaa jaaladhu hedduun qaba kanaaf hin taanes jiraachuu danda'a garuu haga tokko beekuun dirqama nuti ta'a sirbi kun haga nutis weellisichis namni hundi eegee ol ijoo dubbii ta'eera maaliif jedhaa ol gaafadhaa milkiiwwan hedduus galmeesseera milkii fi riikardiiwwan ani beeku keessaa muraasa akka dhuunfaa kiyyaatti qoradheera ga'e kan birallee jiraachuu danda'a kan hin beekne kan beeku keessaa tokkoffaa sirba afaan Oromoo yeroo jalqabaaf akka addunyaatti YouTube irratti gosa trending music jedhamu guyyaa sadiif tokkoffaa ta'e guyyaa tokko lamaa fi miti guyyaa sadiif lammaffaa sirba afaan Oromoo TikTokii irratti trending music ta'uun sirba kana duraa kamuu caalee Mootissaa Studio yookaan chaanala Mootissaa Studio qofa irratti namni 250 ol viidiyoo irratti dalage chaanala biraatinis 35 gahee jira ida'amni isaa naannoo 250 kan gahu jechuudha namoota 250 oltu viidiyoo irratti dalagee jechuudha kan namoonni biroo individually ittiin dalagan osoo hin dabalatiin sirboota afaan Oromoo TikTokii gubbatti baay'ee jaalatamoo ta'an lamaan Sanyii Leencaa trending guddaan isaa namoota 74,000tu duuti yookaan immoo viidiyoo irra dalagee jechuudha lammaffaan immoo Sadii Obsaa kan Yuusan Geetahuun jechuudha namoota 64,000tu viidiyoo irratti dalagee jechuudha kun akka biyyaatti sirba jalqabaa natti fakkaata maaliif sirbi guddaan namoonni hedduun viidiyoo duuti akka itti dalagan hagammaa hin mul'anne inni sadaffaan maalinni sirba afaan Oromoo jalqaba ji'a tokko keessatti saffisaan namoota hedduudhaan laalame innis namoota hanga miliyoona 7.8 oliin ilaalame sirbi kun ji'a tokko osoo hin guutin namni miliyoona 7.8 ol sirba kana ilaale jechuudha kuni riikardii sadaffaa isaati jechuudha akka sirba Oromoo tokkotti inni afuraffaan riikardiin afuraffaan ani isintti barbaadu ji'a tokko boodaan mallee irra deebiidhaan akka haraatti trending music of TikTok ta'eera kanaanis riikardiiwwan haaraa akka addunyaas akka galmeessu inni eegama kana jechuun maal jechuudha osoo sirbi kun wiiknesii qabaate yookaan immoo hanqina qabaate iyyuu ispeeshaalii nuti uummanni Oromoo sirba kana irra deebiidhaan mallee ilaallee akka riikardii akka addunyaatti caccabsuu fi akka bakka guddaa artistiin kun ga'u gochuu qabna malee garagallee sagaleen isaa namatti hin tolu hanqina akkanaa qaba maal qaba jechuun baay'ee nama gaddisiisa maaliif kan jaraa ishii kan nama biraa kan saba biraa haa ta'u irratti ilaalamu garuu kan uummata Oromoo uummanni Oromoo garagalee yoo sirba kana xureessuuf jaalan baay'ee nama ajaa'ibaa jaalannus jibbinus wanti tokko ifa sirbi kun wantoota kana dura sirba afaan Oromoo biraa hin gaamne yookaan immoo sirba afaan Oromoo keessatti argamin hin jedhamin tokko tokko qabatee dhufe sababni akkanatti xiyyeeffannaa argatee ilaalamuu danda'e illee dhugaa uummata kanaa dhugaa saba kanaa qabatee waan dhufiif waan baasiif dhugaa uummata kanaa
ifa waan godhiif. Kanuma isin jechuu barbaada yoo balleessis naaf kulchaa isin jechuu barbaada. Yaada dhuunfaa kiyyaas ta'us yaada ragaa wajjin walitti qabadhee isiniif dhiyeessidha. Kanaaf galatoomaa waan dhaggeeffattaniif nagaan naaf tura.